fil mulki jechuun mootummaa kasaa keessatti jechaadha. Shariikan qabu la'amma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Walam yakun lahu isaaf hin ta'in waliyyuun jechuun gargaaraanis mina dhulli jechuun laafinarraa jechuun. Makluuqni immoo wanni ministeera barbaaduuf yookiin gargaaraa barbaaduuf deeggaraa wanni barbaaduuf maali jennaan laafina isaa saniif jechuudha. Wanta tokko mataa ifiitti hojjetuuf hin danda'u. Saniif rabbiin ammoo laafina hin qabu. Wakabbirhu jechuun ati isa guddisi. Takbiiran jechuun guddisuu dhugaadhaa san guddisee jechaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shariika godhatuttis waan ajame hin qabu. Akkasuma ilmoos hin godhatu nuu isaan fi isarraa isin fakkaattu ilmoo makluuqni wanni ilmoo godhatuuf maali? Sanyii isaa sana faa lafarratti hambisuuf. Akkasuma maas ilmoon tun haana gargaartuuf ergatuufaadhaaf roorroo adda addaatti galtu sanirraa isa akka maasiis naatumsituufaa jechuuf. Rabbiin waan tokko waan firraa sodaatus hin qabu jechaadha. Shariiknis isaaf hin barbaachisu jechuudha. Amma wanni fidateef maali? Walam yakun lahu shariikun. Sanamma shariika rabbiirraa na fayya'uu jechuudha. Rabbiin firraa dhabamsiisee jira akka shariika hin qabne himee jira. Suuratul Israa keessatti aanni suuratul Israa keessatti argamti. Aanni maasiis bira yusabbihu lillaahi rabbi qulqulleeysaa. Laamattiin tun silaadha. Yusabbihu Allah jechumaa baramma. Wasabbihuuhu jedhee mutaaddii godha laamma. Yusabbihu lillaahi rabbi qulqulleeysa. Maafi samaawaati wa maafi ardi jechuun wantoonni samii torbanii fi lafa keessaa jechuudha. Maantun amma ligheeril aqili. Baay'inaan wanni isin keessa fayyadu warreen aqlii hin qabneef isaaniitii turra baay'ee. Warra aqlii hin qabne san turra baay'ee waan ta'eef saniif kana tagliiba godhee warri aqlii qabus keessuma gala jechuudha. Rabbi qulqulleeysa maafi samaawaati wa maafi ardi wanni samii torbanii fi lafa keessaa jechuudha. Lahul mulku jechuun mootummaan rabbuma qofaa fi walahul hamdu jechuun faaruun guutuunis faaruun hundinuu rabbuma qofaa fi jechaadha. Wahuwa calaa kulli shay'in qadiir. Rabbiin waan hundarrattuuhu dandayaadha. Amma laal lahul mulku jedhe laam. Mootummaan isuma qofaa fi shariika hin qabu jechuun inni mootummaa isaa keessatti. Faaruun guutuunis hundummaan faaruutuuhu isuma qofaa fi jedhe. Rabbiin shariika hin qabu kana keessattis jechumma. Amma wanni fideef eeysa lahul mulku kana gaa. Waqawluhu jechi rabbii sunis ayatoota jumlaa ayatoota sifaa san keessa gala. Tabaaraka jechuun guddate. Yookiin ammoo qulqullaawe. Alladhii nazzala al-furqaana inni qur'aana buuse sun. Tabaaraka jechuun guddate. Yookiin ammoo maqaa isaa dubbatuudhaan barakaan namaaf argama. Rahmataa fi barakaanis argamni isiidhaa isuma biraayi. Barakaani wantoota biraa muktasabi jechuudha. Rabbiitiitu godhaaf malee ifiif uummachuu hin danda'an. Barakaan asliin isiidhaa eenyu rabbirraayi. Tabaaraka jechuun qulqullaa'ee jenneeti siikuu dandeenya. Tanazzaha jechuudha. Alladhii jechuun inni nazzala al-furqaana jechuun qur'aana buusee alaa abdihi. Gabricha isaa irratti liyakuuna jechuun akka tahuuf gabrichi suni lilcaalamiina caalamtoota hundaaf nadhiira jechuun dinniina akka tahuuf jechaadha. Amma liyakuunaani damiirri huwaan as keessa jiru suni marjicin isaa bakka lama tahuuf ni malala. Amma furqaanittis deebisuu abdihittis deebisuu duuba kana keessa akka seerlogaatitti jechuudha. Akka gartee gammaan tanaa seerloga maalirra deebisuudha. Isa itti dhiyoo aqrabu madkuuri sanirratti deebisu. Liyakuunaan gabrichi sun akka ta'uuf jechumma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilcaalamiin jechuun aalamtoota addunyaa kana hundaaf nadhiiran jechuun dinniina. Alladhii lahu rabbiin sunuhu kan isaa ta'e mulku samaawaati wal ardi mootummaan samii torbanii fi lafaa isa qofaaf kan ta'e. Walam yattakhid jechuun kan godhatin waladan ilmoo kan godhatin walam yakun lahu kan isaafis hin ta'in shariikun. Hiriyaan shariikni fil mulki jechuun mootummaa isaa keessatti
وخلق كل شيء وهنداو خؤومه فقدره تقديرا فقدره جتشوني خايوان سن سريسه تقديرا جتشو سريسو خسريسه جتشو وانتو تؤمي سن هنداهو سريسه كتا سريت أومي يوكين أمو فقدره تقديرا وان سن هنداو هنگت قد ايچم واني هندنوه هنگك أبدي فقدره جتشوني خاني مرتيسه تقديرا جتشو مرتيسو خمرتيس ربي وان هنداهو جتشارا أما ونفدته ولم يكن له شريك في الملك يجم خنا نفي الشريك عنه متى درين كينياه شريك ربي راد أبمسيسو جتشارا وقوله جتش ربي سنيسي جملة آياتو تصفاسا كيس قال ما اتخذ الله ربي نقول أن من ولدين الموان جد من قول أن عيسى فان المربي تيمي المربي تيمي عزيريس المربي تيمي ملايكونينيس المربي تيمي أيه وما كان معه ربي وليني سنتان من إله جبرمان حقاتو كلين تاني خربي قد تجبر مجروخون باطلا جبر مجري جرا يسني ربي شريكا قبو إذا جتشوني يروسا ودو جراتي جتشو جبرمان ودو جراتي لذهب جتشوني ندمة كل إله كنت جبرما آتو بما خلق وان أومين دمتا kunis ni uumate sunis ni uuma sunis ni uuma hundinuu gartee gaawaan fi uume san fudhatee deemata wala alaa jechuun ni injifatan maasis ba'duhum gariin gabbaramtoota sanii gariin isaanii sun alaa ba'diin garii irratti ni injifata jechuun eegaa wal lolanii hundinuu waan fi uume ogaa qabate daangaafa walit dabruutiitu mala wal injifatu wala alaa ba'duhum alaa ba'diin قرين أماسيس قرين رتي أولتها جيتشو لفسدت السماوات والأرض جديغا سلا دتشي في لفتي تنسني بديتشو ولو كان معه آلهة إذا لذاب كل إله بما خلق نعم أكسم أماسيسي قونيس خاني رتي أولتها جيتشو أما ولو لاتي تأرقمي متريوغا كسي دتشي في سمين تنقان جرات تيجارا سبحان الله رب كل عما يصفون waan mushriktoonni itti rabbii ibsan sanirraa jechuudha. Shariikan qabu jechuun inni ilmoos hin qabu jechaadha. Caalimil ghaybi subhaanallahi Allah isan jala deemu jira laamma. Qulqullaa'e Allahni caalimil ghaybi jechuun beekaa wantoota namarraa fagootii fi washahaadati waan nama biraa sun qulqullaa'e jechuudha. Waan namarraa fagootii fi nama biraatis kan beeku sun. فتعالى يجون أولتي ربين عما يشركون ومشركتون إساتك إنديسان سني رايجورا وانت مشركتون إتك إنديسان ربين شريكا قبو جيجو هجيسا خيستيس ذات سا خيستيس موتما سا خيستيس مقوتا في صفات سا خيستيس ربين شريك ما قبو سنفون في الشريك عنه فتعالى عما يشركون خنا موني في دتي سورة المؤمنون خيست نما برنتون تشغي ترجمتي أما سي سورة النحل كيست لا فلا تضربوا لله ربي في نقولنا إسين الأمثال يجوني فكاتو تنقولنا دافي شريكو ربي في نقولنا ربي شريكا قبو إن الله يعلم يجو ربين نبيقا وأنتم لا تعلمون إسن بيتا إيجا ربي نبيخا بيخيت أن شريكا قبو جئه ميشم إسنا مو إن بيتني تنفو ربي شريكا قبو فكاتو تاسن قبو فلا تضربوا لله الأمثال خنقام نبي شريك عنه أي أما سيس آية سورة الأعراف كيس اتمال جرم ماس ربين قل جديت أي رسول يا إرقما إنما حرم إنما خاني حرام قل ربي يا ربي كي الفواحش waan fokkataa ta'e sani haraam godhe jechuudha. Yookiin ammoo zina haraam godhe maa zahara minaa jechuun isiirraa waan mul'atee fi wamaa baxana jechuun waan dhokatees jechuudha. Egaa zinaa dirree bahee taappellaa qabaatee manaa fi kunis gartee gamma qophaa'ee fi dirree bahee sanii fi kan dhokatee dhoksatti hojjetamu sanirraa egaa hundaa'uu rabbiin haraam godhe jechuudha. Yookiin waan mufokkataa hunda.
wantuma gartee gammaan tana fudhatama hin qabne shari'aa keessattis aadaa keessattis wal isma jechuun dilii haraam godhe jechummaasis rabbiin wal bagiyya walitti roorrisuu wal miidhuu miidhaa haraam godhe biqeeril haqqee haqa malee karaa maleetti gartee gaa walitti roorrisuu وأن تشركوا بالله خنا ونديمو فملا ربي تشرك سورة حرام قد إجيتشو إجرت تتوجرا الفواحش مثلا لا كجرام وأن تشركوا بالله جيتشوني ربي تشرك سورة حرام قد ما لم ينزل به والربين إسافين بوسين سلطانا رجاء نجبرم تيرتمو رجاء توكونجو أكن جبرم نرتمو رجاء الدولة فجرام وأن تقولوا على الله رب الرتجتشود حرام قد إما سيسي ما لا تعلمون وان هم بيكني والرقات تنقبني تك أكلمة ربي تكنا جاني رب الرخايو رب الرتؤومو رب الرتجأتشو رقام ملتيجات سنهندا وحرام قد ربي سبحانه وتعالى أما قا آياتوني خنا ولي والقبة الهدو جرا هنقوم توقو هنقوم غرتي قواتي قوتي نوفي دي جمع ستي أبيتش كتابة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية دا وانتوني أدلالين رجالين قرآن خيسا خان ربي را شريكوتا نفيان هدود آتي تجرا قرومو هندي أستي انتو أكو مفكينيا تتي ولأتي هنقو مخانا في دي ما شاء الله درس انتي تاران تنا فكاتي warrawwan barateen fayyadamu rabbiin waa godhu barnoota keenya barnoota faayidaa barnoota itti fayyadamnu barnoota ittiin qajeelu rabbiin nuuf haa godhu wasallallahu ala sayyidil anbiyaa wal mursaliin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة